Safa yo jannoman alaga bingadroman akka goobanafa ingabromure alaga bingadroman tokkummaan kaanii yoo jabaatan alaga bingadroman aarsaa kafalanii yoo qabsan alaga bingadroman falataa muka soofure alaga bingadroman abao waboko abao Ayye fayyaata ulfaadhaa hundi keessanuu guyyaani har'aa guyyaa seena qabeessadha. Akkatti seena qabeessa ta'e walitti himna tokko lamaani. Waan baay'ee namatti tolu milkiin argaa. Namni bakka kana jiru anaaf hedduu ka zuumii keessa nu hordofaa jiru namoota guguddaan argaa. Namoota akka Jaal Amaan Kadir Qamsaree, Jaal akka Amaanu'el Goobanaa fa'aa namoota hedduun argaa. Namoota guguddoo silallee Jaal Profeesar Asaffaa Jaallataa ture. Nu hordofuutti turanii jechuudha. Baay'ee namatti tola. Namooti hedduun jiru jechuudha. Bakka lafarrattis diisiitti warri jirtan hundi keessanuu galata guddaa qabdanii, karoora guddaa baafattanii, karoorri keessan guddaa kun immoo akkuma warqeen ibiddaan qoramu dhugaa qabattanii waa milkeessuuf tattaafattani. Namni bakka sana jiru 3 haa ta'u, 30 haa ta'u, 300 haa ta'u, 1000 haa ta'u, milkii fi injifannoo jechuudha. Maaliif milkaa'e? Namni wanti kun akka hin milkoofne danqee hedduutu ture. Qaamaan jechuudha. Keessaaf alaan diina dabalatee, alagaa dabalatee, ammoo irratti hojjettanii milkeessitanii calalamee gingilchaanii isin warra gartee warqee sanaa jechuudha. Warra dhugaa qabatee deeme sosso'ee jechuudha. Galatoomaa fayyaataa ulfaadhaa bifa kanaan milkeessuun keessan hojiin kun milkaa'uu isaatiin gammachuu guddaa qabaachuu qabdanii baga gammaddan jechuun barbaada jechuudha. Kana keessatti qindeessitoota keessa Jaal Kush galata addaa sii qaba. Maaliif yaada kana jalqabarraa kaasuurraa eegaltee innis mana keessa jira akkan argutti halkanii guyyaa gaafatamni biraa too sirra jiru hojjettee waa hedduu milkeessitee fayyaa ta'e ulfaadhu siin jechuun barbaada. Suma waliin Jaal Hawwii, Jaal Rahmaa waan isin hojjettan waan guguddaa. Jaal Ibsaa, Jaal Abbaa Malkaa, Jaal Jooraa fayyaa ta'aa ulfaadhaa galatooma waan guddoo tattaafattanii. Jaal Cichaa, Jaal Lalisee akkuma kana waliin dhaabbachuudhaan waan hojjetame guddaa. Jaal Xiiqiin, Baheeralleeti, Jaal Hawwii Mohammud ulfaadhaa galatooma. Qindeessitoota hunda galatooma jechuun barbaadaa jechuu. Warra nu eebbisanii Dr. Lubabantii, Sheekh Qaasim, gartee Abbaa Guyyoo yookiin Jaarsoo Obaa hundi keessanuu galata argaddaa ulfaadhaa. Irra caalaa ammoo Jaal Marrooni dhufee haasawaa jajjabduu nu godhe achi keessatti waan inni naa kaasee dhaamsin ani dabarse kan kallattiidhaan isiniin qofaa laallatu otoo hin taane walumaa gala ka diyaasporaa keessa jiru jechuu kootii isinii warra gartee warqee sanaa kanatti naa hime waan naan jedhe qabaa. Haasaasaa keessatti waan dubbatettu ture waan isin ilaallattu miti waan jedhu jechuu. Jaal Habtee, Jaal Bilisee, Jaal Boggaale, Jaal Taliilee, Jaal Hiree hundi keessanuu fayyaataa ulfaadhaa. Jaal Najaar, Jaal Elemoo gartee waltajjii kana qabattanii gartee bifa bareedaadhaan nu gaggeessitanii ulfaadhaa galatoomaa jechuun barbaada. Warri nu dhiyeessitan hundi keessanuu Profeesar Muhammad, Jaal Tahaa, Dr. Lubaa, Jaal Suuraa, Jaal Najaata Jaal Kush waa yaada kana kaasu waan irraa gartee irratti hojjennee milkeessuudhaa qabnu jedhee waan kakaase qabaa jechuudha. He's a young leader,
the future leader akka kanaatti ilaala. Afaan faajjiitu gartee biyya alaa kana keessa deemuu jira san qulqulleessuun barbaachistuudha waan jedhu. Yeroo dur turee fi yeroo gaafa gartee yaada kana kaasnee fi har'a gidduu garaagarummaan guddaa jira. Dhimma afaan faajjii jechuu amma irra wayyaadha gaafa sanarra maaliif waan hojjetametu jira jechuu. Sana qulqulleessuudhaaf barbaachisaadha. Mariin jiraachuutu jira. Namni ifaan walitti haasa'u waan jedhu. Har'allee gaa marii sana dura goone irraa har'atti yeroos qabaachuu dhiisuudha mallaa akka eegametti namnis egaa gaaffii gaafatuun beeku yoo haalli hayyama ta'e deemuun danda'ama ture garuu yeroo kaan itti qabanna. Waan bal'aa waan marii kan duras goone torbeelleen guunne waan kana ka goone sana qulqulleessuun barbaachisaadha waan jedhu. Lammata dhaloonni haaraa damboobuudhaa qabaa maal baranna sinirraa seenaa keessaa ammoo kallattii irra deemuudhaa qabnu nutti agarsiisuudhaa qabdanii inspire nu gochuudhaa qabdanii waan jedhu kaase. Sadaffaa bakka irraa riiferansii fudhannu yoo waa gartee afaan faajjiin dhalatu qabsoon Oromoo seentariin ishee waaltaan ishee eessaa eenyuun gaafannaa jennee kontaakt walii kennine namni sana qabaachuun isaa murteessituudha waan jedhu qabxiilee kana kaasne jechuudha. Inni kaan hiree Osfaanaa kanaan namni waa walitti dhufu mootummaa Ameerikaa gudditti itti deemanii waatti galchuun barbaachistuudha waan jedhu yaada sanallee kaaseera. Kaa gartee amma bor raawwachuuf deemudha jedheetiin laala sana jechuudha. Profeesar nu keessa jiru egaa sana harkaallee qabu kan hubadhutti iccitii ta'uu hin danda'u natti fakkaata garuu sun barbaachisaadha irratti hirmaachuun qabsoon saba kanaa maaliif duubatti hafisa jedhu waan tokko ni ilaalla amma gaggabaabseen ka'a jechuudha. Kanaaf waan har'a walgeenye kanaaf milkoofne irradheetiin amanaa jechuu of duras waan kun aadaan ta'a itti milkoofnaa asuma jedhu. Uummanni tokko waan jajjabduu 3, 4, 5 yoo qabaate hin jabaata. Tokkoffaa uummanni jaarmiyaa hin qabne hin ijaaramne akeeka tokko jalatti hiriire waan barbaadu ibsate humna ta'ee diina isaa injifachuu hin danda'u jechuudha. Lammaffaa uummanni dinagdee hin qabne kagartee dinagdee isaa sana immoo humnatti jijjiiruu hin dandeenye ammallee irra rakkataa jechuudha. Waraan ijaaruuf dinagdeen nama feesisa. Waan teeknooloojii qabaachuuf waan nama barbaachisu jira. Beekumsa horachuudhaaf waan nama barbaachisutu jira. Uummanni dinagdee qabaachuu danda'utu jira. Inni sadaffaa hariiroo yookiin hiriyyaa alaa qabaachuutu namatti jira jechuudha. Namni hiriyyaa hin qabne hariiroo alaa hin qabne qabsoonsaa rakkoo keessa galti. Sana agarree jechuudha. Kasila jaalmarroon jenereeshinii 5 jedhee lafa kaa'e. Gaafa Oromoon qananii keessa jiraachaa ture, bilisa ture. Tokko. Kalammeessoo kabara kolonii 1990 irraa kaasee 19 duwwaa irraa kaasee amma deemee lola addunyaa lammaffaa 1941 luba tokko yoo jenne. Kun kabara kolonii keessa ture. Sun hiree nuu fide qaba, balaa nutti fide qaba. Hiree guddaallee waan fide hin qabu nuufi garuu biyyoota Afrikaadhaaf warra kaaniif waan fide qaba ture jechuudha. Kalammata luba isaa gartee bilisummaa booda kan dhufe 1940 irraa eegalee amma 1980 barri kuni bara lola qabbanaawaa bipolar taate warri Ameerikaa fi United States of Soviet Russia lola qabbanaawaa wal gidduutti gaggeessaa turan kana keessa hireetu ture, balaatu ture. Ka sadaffaa 1990 irraa eegalee amma gartee yeroo ammaa kanaatti maaltu jira yoo jenne unipolar gartee Ameerikaan olaantummaa qabaachaa turte kana booda maaltu ta'uuf deemaa isa jedhu laallaa jechuudha. Maaliif kana kaasa? Qabsoo saba tokko keessatti hariiroon gartee humnoota guguddaa waliin qabaannu murteessituu ta'uu isinii ibsuun barbaada.
Sana keessatti Oromoon eenyu waliin hiriyaa ta'e siyaasa isaa qixeeffatee humna isaa gartee ijaarsa isaa ijaarratee dinagdee argatee gartee falmee humna ta'ee dantaa sabasaa fedha sabasaa guuttachuu danda'a jedhuuf waan nu gargaaruuf jechuudha. Egaa kana booda garamitti deemnaa inni gartee jenereeshinii shanaffaa jennu kuni falmaa dhooftutti jiru kuni garamitti deemaa isa jedhu kallattii kaa'uufiitu nutti jira jechuudha. Akeekni inni guddaa walitti dhufneef kuni kanaa jechuudha. Ka Profeesar Mahammad bara Minilik irraa kaasee amma dhufee bara Dargiitti nuu kaahee maaltu ture isa jedhu laalla gaggabaabsinee dhufu. Irran deebi'u akkuma gartee namaaf ifa ta'u. Minilik jaarmiyaa Oromoo Gadaa cabse. Eenyummaa Oromoo dhabamsiise. Biyyaa fi gartee biyyoo Oromoo qabatee inumaayyuu qabeenya isaa qofaa otoo hin taane Oromooyyuu qabeenya godhatee jechuudha. Kanaaf gartee Oromoon bara sana keessa bara kolonii rakkoo guddaa hamtuu keessa seene haala kanaan hariiroo alaallee qabaachuu hin danda'u jechuudha. Wanneen sadan sana nu barbaachisu jedhe sana keessatti kana akka malee ta'e jechuudha. Kuni bara Haayile Sillaasee keessas itti fufee amma gartee lola addunyaa lammaffaatti haalli ture kan Minilikiif Haayile Sillaasee wal fakkaataa ture jechuudha. Baratti namni akka garbaatti akka qodaatti gurguramu keessa turame jechuudha. Lola addunyaa lammaffaa booda sadarkaadhuma idil addunyaatti mirgi dhala namaa akka ta'eefu akka kabajamu wanti jedhu sun ture jaalle xahanfaa gaariitti qaban Profeesar Mahammad warri kaanis Jaalsurraanfaa Lubabantiin fa'aa hundi keessanuu kan qabdanii namni gurguramaa ture. Gaafa Haayile Sillaasee sana isuma Miniliktutti fufe tarii gara duuba kana lola addunyaa lammaffaa booda namni akka qodaatti gurguramuun dhaabbateera ta'uu danda'a. Sana booda darguutu dhufe. Dargii sana keessa immoo qabsoodhum gartee barattooti gaggeessan sochiin ta'e suni waan dirqee qaba. Haayile Sillaasee bakkaa kaasuun lafti ka gartee ka qotee bulaa haa ta'u kajetti gaaffiin sabaa ka'uun ni ture jechuudha. Achi keessaa lafti deebihee aga ta'eefu abbaan lafa akka barbaade lafarratti abboomuun sun hafee ammoo eenyummaan sabaaf sablammootaa waan deebiin arganneef dhaabonni yookiin jaarmiyooti achi keessaa dhalatan jechuudha. Adda bilisummaa Oromoo achi keessaa ta'u. Akka sabaatti Oromoon cunqurfameera. Akka sabaatti dhiitameera. Akka sabaatti sarbameera. Kanaaf akka sabaatti ijaaramee mirga isaa boortaan dhabe kana boortaan deeffachuu qaba. Jechuun sun ni turte jechuudha. Achi keessaa dhalatee waggoota 50 fi qabsoo gaggeesse jechuudha. Qabsoo gaggeessa kana keessatti innis feezii mataa isaa qaba jechuudha. Barri Dargii haga deemee 1980 gara dhumaa san gahutti Cold War ture, sooshaalizimii ture, eenyummaan saboota akka sabaattiin keessummeeffamu ture. Ammoo qabeenya horachuuni sooshaalizimii waan ta'eef qabeenyi kan mootummaati malee namni dhuunfaallee horatu jaarmiyaan akka Oromootti ijaaramuun hin eeyyamamu ture jechuu barsa. Hariiroo alaas qabaachuu hin danda'u ture. Kanaaf akkatti humna ta'uu qabaachuutti hin turre jechuu barsanal. Oromoon akka Oromootti humna ta'uudhaaf waan isa barbaachisu bara Dargis guuttachuu hin dandeenye ture jechuudha. Sana booda wayyaaneetu dhufe. Humni gartee sabaaf sablammootaa moo'ate injifatee jedhame. Gaafa sanas wayyaaneen ani isheen goote hoogganadha sabaaf sablammoota kanaaf filtee bakka keesseeti akka barbaadamutti sabaaf sablammoota dhimma isaanii irratti akka murteessine danqaa keesse fakkeessii wayitu ture jechuudha. Sun deemee bara 2018 waan fide beektu lolli dhalate beektu isaan gatiin isaan baasan baay'ee guddaa ta'e jechuudha. Uummata 1.2 million uummata isaanii jalaa dhumate jechuudha. Daba gartee 1991 hojjetan suni deemee lola hamtuutti galchee isaanii gaaga'ee jechuudha. Egaa bara wayyaaneen aangoorra turte addunyaan akkam turte yoo jenne unipolar Ameerikaatu poolisii addunyaa kanaa turte jechuudha. Gaaf sanallee Oromoon akka gartee dhimma eenyummaa isaa yaadu ammoo akka sirnaan
hoggana isaa mataa isaa jalatti bilisummaadhaan akkan ijaaramne jiraattu iyyuu malee eenyummaa isaa baruun sun hin jirti jechuudha. Ammoo deebihee dinagdee isaa irratti abbamuu hin dandeenye maal ta'e hin saamame jechuudha. Akka agartee namoota bebbeekamoo qabeenya qabaachaa turan akka agartee wayyaaneen cheekii gogaa itti kennite abbootii agartee buna daldalan ekspoort maaloo keessa hojjetan hundayyuu kasaarsu. Oromoon dinagdeedhaan akka ol hin kaane yoo dinagdeedhaan ol ka'ee mirga isaa gaafata. Mirga isaa yoo gaafate monuu dhumata jedhanii waan hafuu hin dandeenye. Hiyyoomsanis isaanii hin hafne amma 2018tti deeme. Sana booda agartee kanadha ta'an nu ibsani bara dargii irraa eegalee amma dhuma wayyaanee. Lubni immoo bara wayyaaneen kufte irraa eegalee waa tokko nuutu. Bara 5 darban kan keessa maaltu ta'e? Mootummaan kan Oromooti jedhama. Ammoo Oromoon akka malee dhumataa jechuudha. Oromoon baroottan gartee 100 isa kolonii dhiisnee as mootummoonni gartee darban fixan ajjeesanirra isa bara 5 kanaatu caalaa jedhee Jaalmarroon nuu hime kanaa jechuudha. Mootummaan akkasii akkamiin mootummaa Oromoo ta'a? Mootummaa Oromoo ajjeesu. Ta'uu hin danda'u. Lafarratti ta'uu hin danda'u. Lammeessoo mootummaan kun kan Oromoo sababa hin taaneefi aspiration yookiin immoo mul'ata fedhii saba kanaa akka gartee biyya ofii qabaachuu paartiin akka gartee Oromootti jiraachuu Oromoon boortaadhaan mirga koon dhabeera kanaaf boortaadhaan deeffadha jedhu sana diigee waan akka gartee isa PP jedhamu fakkeenyaaf waan tokko fakkaatu akka Amaaraa fi Oromoo fi saban aanne paartii akkasii ijaaruudhaaf tattaafachuun suni it is against the aspiration of the Oromo people. Kanaaf mootummaan kun ka Oromooti nama jechisiisu jechuudha. Kasadaffaa mootummaan kun ka Oromoo kan taane ka laallu filannoo yeroo darbe gaggeeffame lafarratti gaafa laallu naannolee birootti dorgommiin ni ture haa xiqqaatu haa guddatu. Izemaa jedhamee yookiin immoo waan maqaa biraatiin abin jedhamee dorgommiin wayii turte jechuudha. Oromiyaa keessatti dorgommiin jedhamtu hin jirtu. ABO'nis hin hirmaanne, KFO'nis hin hirmaanne, WBO'n immoo dirreerraa lolu jira. Kanaafoo eenyuyyuu caalaa Oromiyaa keessatti filannoo bilisaa faqaa gaggeessuudha sodaataa jechuudha mootummaa. Kanaafi bara 5 kana keessa akka Oromoo uummanni cunqurfame hin jiru jechuudha. Kanaaf mootummaa kana mootummaa Oromoodha jechuu hin dandeenyu. Kanaafoo rakkoo guddaatu nurra gahe. Nama keenyatu dirooniidhaan dhume. Nama keenyatu jiraa awwaalame. Nama keenyatu gubate biddaan mana keessatti. Qabeenya hedduutu barbadaa'e. Lola hamtuutu nurratti labsame. Kana keessa maaltu dhalatee yoo jennee ilaalle egeree keenya akka laallu waraanni bilisummaa Oromoo jabaatee bahe. Incime. Qawwee argate. Ijaarame. Namni cunqursaa keessa jiru bidda keessa jiru falafalatee jechuudha. Ijaarsi suni waan nuu dhalchee qabaa jechuudha. Jaarmiyaa waraanaa jabaatu bahuu jira, dhalachuu jira. Dhalatee birgeediin bakka hedduutti birgeedota hedduutti ijaarame jechuudha. Inni kun gartee dinagdee maddisiisuudhaaf gartee beekumsaaf teeknooloojii nuti qabnu kana walitti hidhee injifannoo galmeessuun hiriyyoota nuu arguutti jira jechuudha kunis. Biyyoonni alaa yoo ati jabaattee cimtee mataa ol qabattee dantaa isaaniifidhaan hojjetu waan ta'eef dantaa keenya boruu qaamni kun deemee mootummaa ta'a humna ta'a jedhanii gaafa yaadan sitti dhiyaatanii maalumaafuu gartee waan akkasii sii godheen jira beekta miti jedhee sitti dhiyaachuutu faatu jira. Yoo maqaa biyyoota tokko tuqnee galateeffannu aboo nutis waa goone irra miti nuunis nu galateeffadha jechuu faatu jira jechuudha. Maaliif hariiroo boruu laalu? Maaliif jabaannaan? Maaliif ijaaramnaan? Maaliif gartee egereen naannoo sanaa egereen biyya sanaa harka ABO yookiin waraana bilisummaa Oromoo kufuu dandeessi waan jettu waatu jira sanaafidha kana dhufaa jiru jechuudha. Kanaaf kallattiin ammarra deemaa jirru kallattii sirrii, kallattii dhugaa, kallattii irra gartee
irraa maquu hin qabne dhaloonni kunis kallattii irra deemuudhaaf humna ta'uu murteessa. Humna ta'uuf immoo lafarratti ijaaramanii gartee waa agarsiisuun murteessa. Ijaaramuu isa jennu isa hawaasa qofaa osoo hin taane bara 2005 ka gartee barattoota ijaarree hiriirsinee bobbaasnee dhimma mirga isaanii gaafatan qofaa otoo hin taane dhagaa darbatan jedhamanii hidhamanii bu'aa bahii hedduu keessa darbanii sunis itti fufiinsa qabaatee 2014-15-16 deemee mootummaa galagalchuu danda'e suni amma immoo qawwee qabateetu dirreerra lafarratti dinagdee isaa lafasaa dhuunfachaa deemaa jira jechuudha. Kanatti akkamiin humna horraa gaafa jennu waan nurraa hojjechuu gartee nurraa eegamu waa hedduutu jira. Dhaloonni kun maaltu irraa eegama? Diyaasporaarraa maaltu eegama? Biyya keessaa maaltu eegama? Isa jedhu kallattiin waraanni bilisummaa Oromoo qabatee deemaa jiru kuni kallattii humnatti nu jijjiiru, kallattii hiriyaa nu horu, kallattii dinagdee keenya nu jabeessuudhaan danda'u waan ta'eef nuti beekumsaan waan qabnu teknooloojiidhaan deeggaruun dirqii jechuudha. Hawaasni Oromoo biyya alaa jiru ijaarame beekumsa isaa walitti kuusuu, qabeenya isaa walitti kuusuu, teknooloojii walitti kuusuu, waan walitti kuusee kan ammoo dirreetti hidhuu, dirreen sababa sanaan jabaachuu cimuu, waan amma jiran irra daran jabaatanii cimanii waan falmuudhaa qaban gartee akka salphaatti akka injifachuu danda'an gargaaruu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf dhaloonni kun waan inni gochuudhaa qabu walitti dhufuu, wal ijaaruu ta'u. Lammeessoo abdiin inni gartee guddaan Oromoon irraa qabu, dhaloonni kunis irraa qabaachuudhaa qabu waraana bilisummaa Oromoo lafarratti waa gochuu danda'uu fi halagaallee hawwatee jiru kana ta'u. Waboosaa cimsuu jabeeffachuu kana gochuuf immoo ijaaramee tokko ta'u tokkummaa saba kanaa tiksuu murteessaa ta'u wal amansiisuu fi kallattii sanaan deemuun barbaachisaadha. Kanaafuu qaamni inni quunnamee ijaaramuu fi walitti dhufee beekumsa isaa qabeenya isaa fi gartee teknooloojii walitti kuusee gara dirree dabarsuudhaan danda'u qaamuma kanaa jechuudha. Qaamni kun teessoo qabu wal jijjiiree ijaarsa isaa qabu gartee kun akka ka'umsaati ta'ee hawaasa keenya addunyaa kanarra jiru hundayyuu ijaarree utubaa taane waan waraanni bilisummaa Oromoo isa barbaachisu guutuudhaa fi dirqamallee qabna mirga keenyallee. Kanaaf kallattiin amma addunyaan irra deemtu yoo laalle kana booda unipolar ta'ee itti fufaa ta'uu dhiisuudha. Multipolar ta'ee caamsa kam waliinidha hariiroo qabaachuudhaa qabna. Isa tokko moo lama moo sadii moo afur moo akkamiin yoo deemne hiriyoota kana baay'ifachuu dandeenya. Gaafa jabaachaa deemnu silaa namni nu dhufa. Sanaaf imaammata qabna. Sanarratti hojjechuuf deemna. Eenyutu irratti hojjeta? Qaamuma gartee kanaa jechuudha. Qaamuma gartee walitti dhufnee waliin haasofnee gartee qaamuma gartee ibiddaan qorame warqee kanaa jechuudha. Qaamuma dhugaa qabatee deemu kanatu gaafatama sabni fudhatee galmaan gahuuf deema. Kanaafi baga gartee milkooftanii, baga walitti dhufnee, baga walitti haasofnee, baga gartee qaama haalduree tokko malee waraana bilisummaa Oromoo waliin hojjechuudhaaf barbaaduuf haalduree kaa'u baga barree qaama gartee nu danquudhaaf tattaafatu hundayyuu baga agarree barnoota guddaadha. Kanaaf hundi keessanuu ulfaadhaa galatoomaa hundi keessanuu ulfina guddaa kabajaa guddaadha waliidhaa qabna. Itti aanee bashannana aadaa yookiin qophii aadaatu jira. Sana irratti ni hirmaatu jedhee ni aadaa jechuudha. Kanaaf hirmaan deebi'aa jaarmiyaa amma tolchaa jirru kana jabeessuu, cimsuu, itti fufuu, dinagdee jirtuu fi beekumsa qabnuu fi gartee teknooloojii jiru walitti kuusu karaa jaarmiyaa kanaan hiriyaa argachuu eegallee kana jabeessuu hiriyoonni keenyi babal'achaa jiru sadarkaa gartee gaanfa Afrikaas sadarkaa warra dhihaa kanas hundayyuu sana itti fufuu namatti jira jechuudha. Ni ijaarra akka Oromootti walitti dhufnaa, wal jabeessina, wal cimsinaa, qabeenya keenya walitti kuusnaa, beekumsa keenya walitti kuusnaa, waan walitti kuufne kan ammoo dirreettiin jabeessinaa, hiriyaa ni horannaa, humna ni taanaa, biyya keenya irratti abbaa ni taanaa, mirga keenya ni goonfannaa, haa jabaannuu, dhalootaaf immoo kallattii irra deemuudha qabu agarsiisna abbootii keenya irraa
kallattiirra deemnu ni gaafannaa jechuudha. Irraa hubannaa maaliin gorsa ni fudhannaa. Quunnamtii gartee qabnu sana jabeeffannaa. Namni haaraan nu quunnamuu barbaadu si kallattiidhuma kanaan nu waa arguu jechuun barbaada. Irran deebi'a. Dhaloota bara bilisummaa ture ka jedhe Jaalmarroon. Kolonii dura. Isa qananiidhaan jiraachaa ture. Isa gaanfa Afrikaa irratti nagaa waaraa waggaa 300 ol tolche jaarraa 16ffaarraa eegalee luba tokko jechuun amma gartee 1940mootaatti lola addunyaa lammaffaa. Lubni tokko waggaa 40 gadaa keessatti marsaan lammaffaa sadaffaa jechuudha. Ka 40moota keessaa amma 80 inni immoo yeroo lola qabbanaa sana inni sun nurratti waan uume ni qaba. Dargiin dhufee akkatti naannoo sana dhuunfatee nurratti dhiibbaa uumeera beekama. 80mootarraa eegalee 2020tti kunis yookiin 18tti innis wannoo haaraadha. Luba haaraadha. Kanarraa eegalee luba haaraati. Inni ammarraa deemnu kuni isa bara bilisummaa sanaatti kan nu deebisu akka ta'etti fudhachuutu nutti jira jechuudha. Gadaanis gartee ogeessa 5 qaba. Marsaa 5 marsee dhufa. Bilisummaan inni jaarraa 16ffaa sanaas marsaa 5 akka deebi'aa yookiin deebi'ee dhufuuf deemutu nutti mul'ata. Jabaannu fayyaa ta'a ulfaadhaa isinitti dheeressu gara bashannana aadaatti deemaa hundi keessanuu galatoomaa isiniin jechuun barbaada ulfaadha.